amata shanii mishan dura illee ni ta'a. Amata 8 akkana dura bar Tarkiin pirezidaantii Tarkii kana yeroo takka hombolchanii turanii. Ati za'aa muraasaaf garuu Tarkii fi Iraan walitti hin fidin. Iraan akka malee jabduudha. Beekumsaas ni qaban. Waraanni isaaniitis jabaadha. Waraanni laal waan takka gartee tan qaceelloo beekuu qabdan. Waraanni Iraan yoo xiqqaate amata 25 dabre kana keessa lola takkaa hin dhiifne. Lolaati turan waraanni Iraan. Okay? Eega gartee Ameerikaan asii deemtee Afgaanistaan deeyxee lola bante. Waraanni Iraan Afgaanistaan keessattis lolaati turan. Achi booda Ameerikaan deebitee lola Iraaq banteemi. Iraaq keessattis waraanni Iraan lolaati turan. Deemanii innaa achi booda illee deemanii Siiriyaa keessa dhufanii lolaatu turan. Siiriyaa durallee Libanaan keessatti akkasumatti lolaati turan. Isin galtee amma? Boodarra gartee Siiriyaa keessatti lolaati turan jechuudha. Jarreen kuni muuxannoo addaa horaa turan yeroo dheertuudhaaf warri Iraan kun. Yoo karaa lafatti gartee waraana lafaatti yoo dhufte taate midilistii miti naannoo san keessatti inumaatu Yurooppillee itti ta'e waraana Iraan wanni ga'uun jirtu. Waraana miilaatiin yoo dhufte dubbiin waraanni Iraan amata dheeraa Ameerikaa wajjin loluu ture. Tana quba qabaadhaa. Gara bahaa kana guyyatu kam fadheessa? Karaa midilistii jechuuti. Obboleessa keenya tokko Kaalid harka baasee jira. Mee yoo gaaffii qabaate hin beekne. Okay. Israel karaa bahaati karaa gartee Aasiyaa keessaa intarastiin isiin qabdu xiqqaadha. Wanni isiin barbaaddu midilistii tana doomineet godhuu barbaaddi. Midilistii tanatti super paawarii ta'uu barbaaddi. Dhuunfaadhaan guutumaa guututti gartee midilistii hogguu isin jiru biyyootaan akka Paakistaan, Iraan, itti Tarkii jarreen kana hunda irratti abbaa dura deemaa dhuunfaa ta'uu barbaaddi ta'e Israa'el. Maaliif hanga gartee biitti Islaamaa ta'uu humna qabdu jirtutti Israa'el nagaan hin jiraattuutti amanan. Okay? Tanaafuu biyyootan Islaamaa tana hanga danda'an hombolchuu warreen isaanii wajjin gartee yaada tokko qabu akka gartee namticha amma Siiriyaa bulchuu kana jechuudha. Warreen akkanaa kana gartee biyyootan Arabaa kana hunda akka inni warri akkanaa kun akka gartee biyya san bulchuu barbaadan. Maaliif jarreen akkanaa kuni yeroodhaaf yaada gartee isaanii ni dhageya. Isaanis ni fadhaniis. Tanaaf gartee xiyyeeffannaan isaanii guddaan yeroo lolli guyyaa 12 san ka'u xiyyeeffannaan isaanii guddaan maal? Niwukilaraa fi kana hanan turre xiyyeeffannaan isaanii. Xiyyeeffannaan isaanii guddaan rajiim cheenjii mootummaa Iraan hombolchanii mootummaa biraa bikka haayuudha irra ture. Sanammoo godhuu hin dandeenye. Ammas deebi'anii
gaafuma lolaa san gartee gaafuma lolaa guyyaa 12 san ifatti jeneraalonni gartee Israa'el waa'ee Paakistaan hogguu dubbatan yoo dhageessan Paakistaan niikulara arkachuun irra hin turre sani haalata gartee Ameerikaan gootee jechaati turan. Ammallee Ameerikaan Paakistaan harkaa niikulara kana guuruu qabdii jaaniti ifatti dubbatanii jiran warri Israa'el. Tuni qabxii gurguddoodha. Qabxiin akkanaa tuni hedduu nama sodaachifti. Taap godhaa, sheer godhaa, taap godhaa harka keessaniin. Waa'ee uummata keenya. Victory dursoo maqaa kana maaliif baafattee? Victory hin jirtu? Victory. Sagalee cufi gaa Sultaan. Sultaan sagalee cufi. Galatoomii sagalee ta'e cufuu keetiif. Okay. Let's see. Tole hayyee mee warri ammaan tana dhuftan Sultaan ni na dhageessaa? Dhiyaadhuu carraa siifin kannaa I think sagalee gaaffii wayii qabdana fakkaata. Nan dhageessu. Ni dhageessaa? Sultaan jirtaa? Sultaan hojiirra jira haa dalagatu. Hubbata jirta? Jira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamal. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kamati? Nagaa fayyaa jirtu? Jirra kunoo kam jirta? Jirra alhamdulillah, masha Allah dhugaa rabbi waa hedduu takka isinirraa baraa jirra. Ammallee hedduu nuuf galatooma namni waan yeroo ammaa dhaabbattu keessan beekne rakkoo qaba waan taateefi Dhugaa keeti. hedduu galatooma isin jechaan gaafiin xiyyaatanii hin qabu. Fakkeenyaaf amma eegumaan as yala dhufee waa hedduu takkaan naa galee Ayyee. amma duraan akkaan yaadaa turetti tarkiin diroonii addunyaa tanarraa gaa oduudha beekadhu hedduu oomishti waan jaan jechuun dhagee isiin Iraanii oliinse amma garuu ifanaa baatee jirti. Iraanii fi Paakistaanoo humnaayyoonii filaalle yara lamaan kana kamtuutu wal ni gitanii gaafiin diitan. Okay. Gaaffii bareedduu qabda. Karaa gartee karaa muuxannoo waraanaatti Iraaniitu irra qaba. Garuu karaa Paakistaan wanni gartee adda ta qabdu Paakistaan niikulara qabaachuu qofa wanni isin itti Iraan caaltuun. Gara biraatti immoo karaa gartee meeshaalee waraanaa adda addaa ifiisiitiif oomishachuutti Iraan hin geessu. Iraan nuti ammallee hin beeknu beek. Iraan niikulara kanaa hin dhabdu. Dhugaa yoo dubbanne. Dubbiin isaanii gartee kan niikularaa kuni amata 20 fi toora yoo xiqqaate amata 30 deemaa jirti. Yoo xiqqaate.
Amata 30 kana keessatti jarri kuni nikulara hin qabanii jechuu hin danda'amu. Ammaasis hariiroon isiin Paakistaanii hojii qabdu keessaafuu gartee nikular daaktartichi kan Paakistaan isa gartee kan teknoolojii nikularaa tana biyya akka Noorz Kooriyaatiif ka gurgure isa. Akkasuma sanitti Paakistaan tuni gartee Iiraanii wajjinis hariiroo yeroo dheertuu qabdi. Hariiroo jabduu waan qabduuf jecha dhugaa dubbachuuf ani Iiraan inumaatu gartee karaa midilistii kanatti akka super paawaritti gartee biyya laalamtu takka akka ani gartee yaadutti akkasitti gartee hubachuun gaariidhaan jaa. Leellisaa jirtaa? Yaanin jira. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtaati? Nagaa galata rabbii baganuu jiraattanii. Tole galatoomii. Ayyee ani si gaafii kana dura si gaafadhe takka si gaafadha. Amma USA'n Qaatariin keessa waraana qabdi. Waraana guddaa qabdi. Waraana guddaa qabdi. Waraanni suni Qaatariin akka eeguuf achi taa'e moo waan biraatiif? Waraanni san Qaatar eeguudhaaf achi hin teenye. Wanni waraanni san achi taa'eef Izraa'el eeguudhaaf. Okay, inna kana dura si gaafadhe innan biyya Arabaan kafaltii fi nan jette ka Izraa'eliin eeydu biyya Arabaa maaliif kafaltire? Wanni gartee Ameerikaan biyyoottan Arabaa kanaan jettuun isin eenaa jettiin Iiraan irraa. Okay. Diinni hamaan gartee naannoo sanitti kan gartee biyyoottan Arabaa kana Ameerikaan itti sodaachistuun Iiraan. Garuu Israa'eliin eeydi. Garuu immoo Israa'eliin eeydi. Okay. Kafalli kafalu immoo warruma gartee Araboota kanaatu kafalaaf waraana Ameerikaatiif. Dubbiin faallaa jechuudha. Poolitikaadha. Poolitikaan addunyaa akkasitti dalagamaa bara. Siyaasaadha. Okay, ammallee gaafii amma atummaa nu kaaftee turte talamataa dhiifama tanuma bicha si gaafadha. Ameerikaan Paakistaan irraa nikuleerra akka hiikamu Israa'el barbaaddi keetti sani osoo yaada kana irraa taqabbaltee Ameerikaan irraa fuudhuu ni dandeessi garuu. Ameerikaan irraa fuudhuu gartee tooftaa itti irraa fuutu ni jirti. Humnaan hin dandeettu yoo akkamummaa qabbii fi hiyyummaa itti gadhiisuun waan adda addaa kanaan yoo ta'e malee. Jechuun beeki Ameerikaan amma duraas gartee Saawuz Afrikaa harkaa is barre nikulara fuutee jirti. Majarri fedhiin kennitee miree humnaan himti. Tooftu malaki fadhinnaa isaaniitii miti. Tooftaan irraa fuudhanii. Okay. Isiniif qabnaadha bar wanni ammas isaan qofaa miti Yukireeniis akkasumatti irraa fuudhanii turan. Okay. Isiniif qabnaa jettiin gartee. Waan biraa nutu isin eegaa isiniif qabnaa saniif gartee maallaqaa fi gargaarsa adda addaa isiniif goonaa fa'aa jetteeniiti karaa isin sosobdee harkaa fuuti. Okay, iddoo galatoomii siyaasa Arabaa kanatti naa galuu dide beektaa siyaasa harri na fakkaata. Wallahi dhuguma itti ma'anummaan barumsa hin qabne kanuyyuu akka itti waan shawwadamu manatti hin fakkaatu yoo sodaadhee dhiise malee. Ay dhugatti gartee amma fakkeenyaaf amatuma kana keessatti Ameerikaa fi Izraa'el waliin ta'anii gartee sababa siisfaayirii kanarratti nama hedduu akka fixan yeroo hedduu gartee asirratti isin himaatiin jira. Akkasumaami. Qooyi ammoo biyya Arabaa tuni Chaayinaa fi Raashiyaa fa'aarra waraana fudhattee hin kafaltuu fi amma Ameerikaan afaanumaani malee biyyoota lamaan tana akka laayetti garuu wal daffaruun itti hin fakkaatu. Waluma afaaniiti malee ka jaraafi. Chaayinaa fi Ameerikaa moo? Chaayinaa fi Raashiyaa fa'aarra waraana fudhattee ofiittistuun biyya Arabaa tuni agaa ka Ameerikaa kun maqama malee masaba malee hin eegu beektaa jira. Jareen eegu lakki isaan Ameerikaan yeruma hundaa'u ifii isiitiif gartee haajaa isii jala deemte Ameerikaan yeruma hundaa'u. Yaani Arabni birrii qabdii gaara qabdii rabbiin duniyaa kenneefii jira birrii ofiitiin biyyoota birarra biyyoota humna qabdu irraa waraana fudhattee meeshaa waraanaa illee
jireenya jaraa gara yoo deebiste Eh, gara warra jaraa kanatti dhiibbaa ikoonomii waa hundaanuu sii galee jarumatu kassaraa sii galee. Kanaafuu yoo Jaruma gara biraa akkasi deemte. jarumaatu kasara. Kana jarri kasaruun daldala Ameerikaadhaati. Yaa. Si galtee? Ameerikaan si eeguudhaaf, siif hojjechuudhaaf, waan adda addaa si godhuudhaaf, meeshaa waraanaa si gurguruudhaaf, horii kee hanqaati qabdu si harkaa fudhachuudhaaf xiyyeeffannaa isaanii guddaan waan si harka jiru hunda si harkaa fuudhuudha. Hogguu harka Wallaahi. qullate gartee ati uumaa takka illee hin qabdu booda mootummaa ta'etis gargalchan akkasitti si biraa deeman jechuudha. Iddoo galatoomii namni biraallee seenaa jira carraa nama biraatiin dabarsi galatoomii tokko. Tole hayyee jiraadhu nageetti. Okay. Oromeen akkam jirta hoo? Oromeen, it's your time. Carraan keeti. Okay. Oromeenis hin jiru. Let's see. Hangaan kun Abdulaziz boqol jirta? kiiloomeetira ceeti. Injira Sulle injira. sagalee ta'e cufi. Ani gaafima tokko qaba. Tole hayyee. Gaafin an qabu Israa'eliin suni hagamuma takka yoo onnattu biyyoota kana mara dhahuu yaaddi jettee abdatta. Israa'el biyyootan kana dha'uus ni dandeessi, dha'uullee ni feeti. Ammas wanni takkallee nu ta'e isaan dhorku takkallee nu hin jirtu. Humna gahaa qabanii jechuun biyyoonni kunillee gaa namni amma Turkiin yoo dhaamte teettee ilaaltu isillee deebiin kenniti. Maybe biyyoonni Islaamaa kunniin illee egaa namni amma dubbiin dhawaan Qatar amma dhawamte tuni bor Suudiin illee deemti. So they know that basically biyyoonni amma naannoo san jiran akka Israa'eliin tun Greater Israa'el ijaaruu deeman illee waan beekaniifi. So namni akkanaan prepare hin ta'u calliseetu malaalee qa'een isaa gubattee dhumtee haga akkas ta'utti eegdi jettee yaaddamoo they may be prepared underground amma itti qophaa'u jiran isaan illee amma waan kana biyya tana respond dhahuudhaaf maybe what you think. Dhugaa dubbachuuf isaan kun ifirraa ittisuurra yoo gartee biyyootan bahaa biitii gartee akka Raashaatii fi Chaayinaa faan dhufanii isaan gargaaraniitu irra salphaa fakkaata. Jarreen kun hundi isaaniitu gartee Israa'el firaa dhorkuudhaaf qophii irra hin jiran. Israa'el jara kana hunda maasis kabajaa hin gootuu fi hin sodaattuusi. Sigaltee? Okay. Maal abdattee Israa'el amma okay groundii waraana groundii lafoo kan amma isiin akkasitti dandeettii qabdi ofirraa waraana lafoo amma wanni isiin guddootti beekamtu qilleensarraa nama dhahuudha kana malee groundii irratti wanni isiin seenaan isiin galmeessitellee hin jiru. Basically ummatti amma Falastinii kun waraana illee hin qabanii ummatuma miskiinuma kana mataa keessa quuti malee lolli isaan guddoon akkasitti lola lafoo seenanii victory argamsiisanillee jiran natti hin fakkaatu lola guyyaa jaha sanillee irra guddina xayyaarumaanii mo'atan na fakkaata akka beekutti. No, immoo isaan lola guyyaa jaha san maa ifatti Iraaniin mo'ee jira. Garuu isaan gartee ammallee xayyaarumaa fi bahararraan gartee biyyootan ollaa isaanii kana hunda gartee fedhan dha'uu ni danda'an. Abdiin isaanii guddoon maali? Ameerikaatutu isaan booda jira. Yuroopaatu isaan booda jira. Kana abdiin isaanii guddoon. Beetee? Warra dhiyaa kana abdatan jecha. Akka malee abdatan warri dhiyaa ammaa isaaniif hojjetaa'u abdachuu bira dabranii. Garuu amma I don't trust Russia. Ana malaal warroota Islaama kanaaf amma Russia illeen basically Israa'elii tana maqamaa fi politikamaaf waa jetti malee akkasitti uummata Islaamaa kana qalbii qulqulluudhaan jaalattee biran dhaabbatti jettee abdattaate amma especially China warroonni amma Islaaman ta'in biyyoonni amma Islaaman ta'in kunniini
Politically ma pretend godhan malee do you believe firmly Muslima kan waliin dhaabbatanii Islaama defend godhanii biyyoota Arabaa kanniini diina isaanii irraa qolatan jettee abdatta? Biitii karaa Raashaatii fi Chaayinaa baantee moo? Mm. Biitii karaa Raashaatii fi Chaayinaa tuni wanni isaan gartee biyyootan amma fakkeenyaaf biyyootan gartee less power ta'e kana wanni itti isaan itti dhiyaachuu barbaadaniin gama lamaan itti dhiyaachuu barbaadan. Gamni tokko they wanna be the alternative power ta'uu barbaadan. Takka sanii gama kaaniin ammoo wanta isaanii gartee ambitiona isaanii takkaa'uu political agenda isaanii kamataa isaanii qaban. Isaan san gartee multipolariin addunyaan tuni humna takkaan gaggeeffamuu qabdu. Humni biraatis jiraachuu qabdii yaadayyuu san qaban. Sigalee? So kana gartee jara kana bira dhaabbachuudhaan ni godhaniisi. Maaliif akkamitti godhaa turan? Lola gartee guyyaa 12 kana keessatti agarree turre ifatti jechuu. Lola guyyaa 12 keessatti markaboonni lolaa kan Chaayinaadhaa keessaafuu markaboonni basaasaa bahara Iraan irra turan. Achi dhufanii jechuu. Okay. Okay? Hoggaa gartee misaayiloonni gurguddaan Israa'el irraa ka'ee karaa Iraan deemu markaboonni Chaayinaadhaa kuni dura gartee informationa guureeti dafee warra Iraaniif himaaf. Wow. Okay. Okay? Hogguu sanii warri Iraan daddafanii gartee bikka projectiliin kuni bikki inni dhaqee dha'uu deemu gartee jarri ni beekan. Yeroon ammaan tana teknooloojiin akka malee toltee jirti. Daddafaniiti bikka sanirraa gartee asseetii waan barbaachisuu fi waan danda'anis gartee akka isaan duraa bikka sanirraa guurratan if duraan itti himan takka immoo yoo danda'an akka gartee samiirratti illee dhawanii barleessuu danda'anitti gargaaraati turan. Okay? Kana keessa warri Yuuroopiitis akkasumatti gartee Israa'el tana gargaaraa turan. Yuurooppii fi Ameerikaanis. Akkasee. Hogguu gartee Iraan misaayilota siidaa gama Israa'el ergitu jarri gartee inumaatu gartee warri Yuurooppii qofaa miti. Joordanii, Saudi Arabiyaa, Qataar jarreen kun hundinuu misaayila Iraan dhawaniiti buusuu turan. Why they do that? Laakiin biyyi Islaamaa kunniin amma why do you think Israa'elii tana defend godhan isaanis? Israa'eliinuu isaaniif ilaalcha gaarii hin qabdu, tuffii qabdi. Osoo dandeette isaan kanaa balleessanii lafa kana fudhachuu barbaadanii. So why do they defend Israel? Ka hagana mara. May warri dhiyaa kun maybe I don't know, maybe Christianity, maybe could be interested be cinaasanii qabaniif waan ta'eef ta'a. Garuu biyyi Islaamaa Arabni kun kan isaanuu baduu deeman Araba balleessuu deemtu Israa'elii. Why they defend it? Sulee sagalee ta'eef eegu takka. شوية خيجو سيفيد Sulee please sagalee ta'eef. تبالغ دران وتي Okay, itti fufeeyyee. Gaafiin kiyya laal wannan jechuu barbaade. Biyyoonni Arabaa kunniin wannummaan Israa'elii kana defend godhaniif maaliif? Israa'eliin inumaayyuu lafa isaanii kanayyuu fudhachuu fi Araba kanaa fi filosofii isaanii kana balleessuu waan barbaadaniifi. No, hin barbaadan. Warri biyyootan Arabaa hin barbaadan. Biyyootan Arabaa dhiisii Tarkiin mataasiitu hin barbaaddu. Okay? There is, to be honest, Gerte, I don't want to get too deep into it, but there is a deeper connection between some of the countries in the Middle East with Israel. Okay? And not only that, politikaan isaaniitis karaa tokkorra jiran. Wanni isaan gartee yeroo dheertuu Israa'elii fi Ameerikaan goote takka jirtu ummata gartee shi'aadhaatii fi sunii kana daranuu adda fageessuudha. Kana keessatti maasis warreen yaada isaanii qaban bikka gartee mootummaa kana keessa nannaqu bikka gartee
aangoo tanarratti dhiheessuudha. Okay? Okay. Politically align warra ta'e jechuudha. Okay. Okay. Ogguu namni tokko gartee crown prince ogguu ta'u, ogguu namni tokko gartee prime minister biyya Arabaa kan ogguu ta'u, akkanumatti hin ta'u. Okay. Yaada isaa laalameeti filatamee they're not they're not elected, they're selected gabaabinatti gartee. Yeah. So akkasitti gartee namni kun aangoo irratti as ba'a. Okay. So, waa hedduutu keessa jira jechuudhaaf. Okay. Galatoomii Jamaal keenya carraa nama dhibii baay'ee fudhadhee dhiifama warri sa'aatii dheeraa sanirraa fudhadhee. Thank you so much. Galatoomii leenca kiyya jabaadhu. Tole jiraadhu ayyee dhageetti. Okay. Salaam alaikum. Uffata akkam jirti nagayame? Waalaikum salaam. Reeffa suuqiin godhu jira. Gaafuma takkaan qaban akkuma gaaffiitti si gaafadhee lama. Jarri Turkii kun amma fakkeenyaaf neetoo wajjin jiranii waraana neetoo wajjinii waan jedhamu jira. Wanni san sirri moo haasawa sirriin ta'in? Tarkiin waraanni Tarkiidha neetoo keessa ni jira. Sana haasoma sirriidhaati. Dhiifammaa fakkeenyaaf jarri kun amma akka itti deemu jirutti meedilistii hunda dhuunfachuudhaaf walitti bu'iinsi isaanii fi Turkii jidduu yoo dhufe gargaaramuudhaaf itti fayyadamuu ni danda'anii yaadi jedhamu qaba beessitanu. Malee meedilistii jarri dhuunfatee jira tolaa dirqitti. Akkasiila akkana la gabaabinatti dhugatti amma fakkeenyaaf yoo Israa'el fi Tarkiin amma holloltu taate warri Yuurooppiidhaa kuni Tarkii tana deeggaruudhaaf takkaa gartee waraannan isaanii akka gartee neetootti Tarkii tana deeggaruudhaaf hin tattaafatan. Kuni gartee ifa ta'uu qaban. Inumaatu kara Israa'el taanii Tarkii dhawanfaa malee Tarkii tana hin deeggaran. Waraanni isiin neetoo keessaa qabdu kan si akkanumaan ta'aa jechuu barbaas bu'aa isiidhaaf hin qabu jechuudha. Yeroo dheertuu yoo xiqqaate amata dheeraa bara Tarkiin tuni European Union kana seenuudhaaf akka malee tattaafachaa turte beek. Warma Yuuroopiitii mika dhorkaa ture. Akka isaan hin seenne. Kanuma neetoo keessaas jiran. Wanni itti dhorkaniif maali? Ammaas gadi beekii Tarkiin tuni meeshaalee waraanaa hedduu gartee Ameerikaa fi Faraansi irraas bitachuu barbaaddeeti jirti yeroo dheertuu. Akka isaan hin bitanne kan dhorkaa jiru Israa'el. Akka isiin ibidda gurguddaa akka isiin hidhatte kana akka isiin wajjin Akka isiin hin bitanne isaanii dhorku jira. Fakkeenyaaf ibidda akka waan oomishtoota na fakkaachuu turte duraaniif yommuu ibidda oomishuun baanne dadhabamte jarri ati jarri kun deemee booddee matuma Ameerikaatu dhiibbaatti ni godhana fakkaatan amma akka deemu jiran kanatti namni isa jaruma Ameerikaa saniifuun galle malee dhiibbaan isiin godhu jirtu biyyoota addunyaa irraas biitti baay'eeta guddaa yookaan qabeenya guddaa galchitu meedilistii tana meedilistii yoo godhunfatte Ameerikaa akka waan dhiibuu deemuun na fakkaatti. Isaan Ameerikaadhaarraa dila sangartee rakkinan qabanii isaan naannoo isaanii sanitti gartee akka dura deeminaatti humna addaa ta'uu barbaadan. Takka gartee poolisa naannoo sanii ta'uu barbaadan. Sani wanni isaan irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiran. Meedilistii tanaaf muranii murteessu jechuudha. Isaanummaan Isaanummaan akka bareednetti
gama isaaniiti. Galatoomii jabaadhoo waan akkana akhbaara waan deemaa jiru nama hubachiisuu kan irratti itti fufi. Tole jiraadhu ayyee. Guyyaa gaarii qabaadhe. Ayyee nageetti. Taaptaap godhaa obboleeyyan keenya harka keessan taaptaap godhaa sheer godhaa. Ustaz Jamal, assalamu Wa alaikum. alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirta? Gaaddisa Nagamu Jamal. nagaami Mulai nanti bakal naga kedami. nagee dhiyaadhu carraan keeti. Ani naga gaafii nan qabu. Yeroo dulle si hordofa. Tole siin dhagaa. Marra qallalitu amata tokko waliif si hordofaa ture. Galatoom. Gaafii nan qabu warri Ameerikaatiif Israa'el kuni Iraanii fi biyyoota Arabaa kana baay'ee tokko walitti buusanii adda fageessu. Iraanii fi biyyoota Arabaa kana baay'ee tokko adda fageessu. Iraanii fi biyyoonni Arabaa kun yoo walitti dhufan dhiibbaa akkamii geessisuu danda'u humna akkamii qabaatu jedhee gaaffii. Gaaffii bareeddu. Laal akkuma gartee aadaa teenyaatti namni tokkoome tokko takka gartee humniti takka hogguu ifiisiitiif gurmooytee humna takka taate dhugumatti gartee wanni takka illee isaan cabsuu hin dandeessu. Rakkoon midilistii qabatee jirtu isaan kun gartee karaa lamatti takka'uu sunii fi shi'aa jaanii gartee bikka lamatti. Anuma gaaffiin kiyya. Tole si dhageen jira. Rakkoon gartee uummata biyyootan midilistiidhaa qabdee jirtuuni sunii fi shi'aa jaanii bikka lamatti adda bahuu isaaniiti. Kanaatu carraa bareedaa gartee warreen akka Israa'elii fi Ameerikaadhaaf kennee jira. Ameerikaan warreen Iraanii fi warreen gartee biyyootan Arabaa biraa akka walitti dhufanii wal ta'an hin barbaaddu. Kanarratti waan dandeessu hunda ni goote akka isaan adda fagaatan. Akkasuma sanitti biyyootan biraati sama fakkeenyaaf Tarkiidhaa fi Qatarfaan gartee yeroo takka Iraanii wajjin nagee ta'an yeroo takka asumatti walitti garagalan. Kunis haalaatuma poolitikaa naannoo saniitu murteessaadha jechuudha. Silaa isaanii fi isaaniitti wal ta'anii Israa'elis gartee uummata godhuu hin dandeessu, Ameerikaanis uummata akka illee godhuu hin dandeessu. Akkasitti gartee quba qabaadhaa. Okay, namni itti aanu. Victory reefuun tana dhuftee kuttee bara. Baay'ee ture Jamaal akkamitti? Assalamu alaikum. Nagayaa miti. Dirtaa kan nabu'aan. Eeggadda eenyu maqaan kee duudee carraa eeggaddoo haa takka Victory's dura jira. Victory hayyee itti fufi carraan keeti. Ayyaa akkam Jamaal nabu'aan? Jirra kun akkam jirtaati? Baga jiraatte mangisti. Walumaanuu baga jiraan ni galatoom. Nagaa baay'een si hordofaan ture. Galatoom. Maali amman hordofuu dhiifte? Atiillee galatoome. Amman hordofuu dhiifte? Amma si hordofuu dhiise. Sittan aaree raayyuu gawaayee USRP kana ati dhiiste. Tankaarfii sirra fudhachuu fedhaayyuu dusi argees laakka waraanaa biyya. Tarkaanfii akkamirra fudhachuu barbaaddeme? Tankaarfii cululluqaa sirra fudhadhaa ture sila. Nagaa qabdaatti jabee. Nagaan qaba. Baay'ee si jaalannaa, baay'ee si hordofnaa. Ati dhugamatti nama dhugaa tokko. Galatoomee baay'ee ulfaadhu siin jira. Galatoomee akka gartee na jaalattu natti himtee jirtaa dhageetiin jira galatoomee. Wanta tokko kanaan galle waa'ee
Middle East kana keessa waa'ee Filisxeemii kanneen waa'ee Hamaasii kana keessa Hamaasii kana utuu humna qabaadhe beektaa isallee dhaabuu fedhaan. Akkasii. Maali jennaan Haa. lola hin dandeenye lola mo'achuu hin dandeenye ofiitti seene daa'imman miskiina abbootii jaarrotii kanneen ibiddaan hobbaasan mana keessatti baqatan beelaan. Okay. Gaaffiin sii qaba reen. Waan hin dandeenye maaf seene Hamaasiin kun dura Okay. Gaaffiin sii gaafa daree. Gaaffii kiyya naa deebisi. kana Lakki dura gaaffiin sii gaafa daree. lola mo'achuu hin dandeenye akkamitti gala waan mo'achuu hin dandeenye akkamitti seene. Gaaffiin sii gaafa dhaan jiru. Dhaga'uu jirtaa Victory. Gaaffiin warri Hamaas kuni akka gartee jara kana ofirraa dhorkuu hin dandeenyee fi akka ifii isaaniitiif lola kana itti seenan akkamitti beeyte? Na dhageessee? Waan isin jedha dhageessee? Victory. Okay. Jalqaba motorii qilleensa irraatiin Israa'eliin seenanii bakka isaan ayyaana kabajuu jiran uummattoota agasii ukkaamsee butee hanga ammaa achitti awwaalee jiru Hamaasiidhaan lola kana ka eegale Hamaas. Israa'el dura haadhuu aansine beek. Hayyee. Victoriin intarneetiin isaa rakkoo qaba. Achuma dhiifnaa fayyee dubbii isaati. Duudee jirtaa? Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiyaadhu. Akkam jira galatoomii yeroo hedduu si hordofnaa argitee waan ijoo kaaftanii barumsa kennitanii galatooma. Gaaffiin tiyya ammuma yeroo lola guyyaa 12 san Chaayinaa markabni Chaayinaa information akka Iraan hin gargaartu kaastanii turtan. Iraan immoo lola Raashaa fi Yuukireen keessa hedduu akka gargaarte beekamaadha. Dhuba. Raashaan Israa'eliin turte moo gargaarsa Chaayinaan gootu kana hin goonee fi maaliif qilleensa irratti Iraan mo'amte? Kana gaaffiin kiyya yoo carraa qabaadhe waan biraallee dabalata. Gaaffii bareedduu haaftee laal Iraan qilleensa irratti hin moo'amne garuu immoo wanni gartee isii qaqqabee guddoon yeroo Raashaan qilleensa isaanii kana jaaruudhaaf takkaa'u sistema gartee S400 jaaniin kana biyya isaanii san geessitee achitti gartee jaaruu fi barbaadde warri Iraan kuni sistemni gartee nuti dhuunfaadhaaf tolfannu nuuf gayaa keessan hin barbaannu jaaniiniti warra Raashaadhaa dhorkanii turan. Kana pirezidaantiin Raashaa Puutin jidduu lolaa san hogguu gartee pirezidaantiin Iraan dhaqee takkaa'u foreign ministertichi dhaqee gartee isaan maaskootti isa dubbisu ifatti gartee miidiyaa duratti dubbatee ture. Nuti isaan gargaaruudhaaf yeroo hedduu gartee keessaafuu pirezidaantii Iraan ka duraanii kan helikooppitariin kufee du'e san isa gartee yeroo hedduu gaafannee turre. Inni immoo nutti boonee je'eeti pirezidaantiin Raashaadhaa dubbatee ture. Dubagaa kuni waan rakkoo Raashaatii miti. Rakkoo gartee Iraan
yeroo sanitti ifiisiitiif ittiin qophaa'uun jechuu. Wanni gartee Iraan qabdu yeroodhaaf sistama mataa isaaniitiif mana tolfatan ni qaban. Ammaasis sistama gartee S300 kajaaniin kanuma Raashaadha. S300 kuni sistama gartee yeroo xiqqoo turee jiru jechuudha. Sistama dila sun dullacha odoo hin taane xiqqoo dullacha inni. S400 ammoo haaree ammaan tana gartee hojiirra ooluu jiru jechuudha. Saniifuu gartee sababa sanii fi Raashaan karaa saniin hin gargaariin yeroodhaaf. Ammaasis Raashaan gartee karaa hedduudhaan gargaartee jirti lola kanarratti. Asirratti gartee ifatti wanni takka takka illee yoo ba'uu dellee taatu Raashaan gargaarteeti jirti. Raashaa qofa miti akkuma jetti gartee Chaayinaanis akkasuma gargaartee turte. Saniifuu gartee Iraan tuni akka gartee lolli kun daranuu jabaatee mootummaan siidhaa tuni hin kombolin warri godhe keessaa Raashumaa fi Chaayinaadha jechuudha. Akkasitti gartee hubadhu. Abdiishaa jirtaa? Abdiishaa jirtaa obboleessoo? Abdiishaan ni rafeensaa. Sabbee akkam jirta? Nagaa, assalamu alaikum Jamal. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa fayyaa. Jirra kun akkam jirtaati? Jirra alhamdulillah. Aboo asuma biyya Qatar tana keessa jirra. Ayyee. Balaan rifaatuun deddeebite taboodaa tanafaa informeeshinuma irraa quban qabnu kam hirriibumaa nu haafte. Dhugaa jettaa? Wallaahi billahi. Guyyaa Iraan san misaayilli kun akka na gubbaa deemala. Firraanuu dhaabbadheetuma waraabuu eegale. Maal odeessi taboo? Amma bas carraa biraa tokko akkami keessaa baanaa bakka yaadne karoorri kana Jamaal. Ilmaatu misaayila Iraan san hanga gartee namni hundinuu bargaa misaayilli san lafan dhoowinee samiirratti balleessanii guutuutti jaanii odeessaa turan san dhugamoo soobamee dubbiin san. Aboo sobadhee jira abbaan lameen duraa tokko laa dachii sossooseeti bakka isaanuu barbadeessee jira gaa warri dhaqee amma qaamaan harkee ganda tokko jira wanni yaani abu najmaa moo maal jaanii gandi tokko jira ichi kaambiin san jirti beektaa kaambiin Ameerikaa san. Kaambiin Ameerikaa san achi jirti mi yaa dhugaa. Abu naklaa. Barbadeessee jira abbaan lama asii dachii sossoose do'aadha ichi dhee. Dhugaa jettaa. Sanuu maal daqiiqaa 40 moo sa'aat akka isin irraa fagoodhaami? Yaa eezaa baala fagoodha dachiin bakka nuti jirru ammaan du'aan jira du'aa mansuuraa kanaan jira warri asii waa dhokeessa malee hin hafne yaan bootaan san. Asii sossoote. Hunda isaaniiti waa dho'isaa bara. Yaa ni dho'isan dho'isuu tana qaqqaban. Taa'amma dubbummaan boodarraa tunuu dhokeessu jiran malee akkanaa miti. Akka malee jajjabduu bara tan boodarraa tunis jarri gartee ifii isaaniitiif gartee akka uummata dadhabaa ta'anii mul'achuun barbaadan beekte. Garuu immoo misaayiloonni san gartee bikka san dha'uun isaa keessaa bikki isaan dha'an san naannoo dippiloomatii fi naannoo gartee akka malee beekamtuudha magaalaa san keessaa akkasumaami. Takalee tuni magaalaa walakkaa Bardoohaa jechuun biiroon mootummaa gurguddoonii fi seentara magaalaati. Ammallee maaddiyaa cinaa jira hospitaala cinaa jira bakka onnaa dhuyite. Akka malee bakka seentara. Bakka seentara dho'oon jechuun yaa bara akka malee jabduudha guu dubbatanuu. Bikkummaan sanuu gartee sila namnummaan uummanummaan biyyaatu yoo xiqqaate gartee namni hedduun dhumuu numa danda'a ture beek. Namni akka fiigaa waraabame koonfileksii biitti tun akkam seete amma biyya tanatti bakka cirracharra makiinaa fi kanaarra hedduu namni bakka deemuu hin dandeessu amma guyyarraa adagaa jira baay'ina makiinaarraa jechuudha. Namni adda addaa kanaa seena biittiinis xiqqoodhaa beektaa. Dhugaa.
Biyyi xiqqoodha baay'inni namaa namni isaa haala seenaa jira Hindii, Baangaalii, Hunkuun fa'aa akkuma jiru namni as jira Paakistaanii kana hunda biyya biraa namni hin baqatu jetta bakka. Dhuga dhuga. Bakka Bakka yoo duraan rakkoon gartee dalagaanis akka malee hedduudhaatu jira. Namni nagayaan jiraata biitti san gartee xiqqoo irraanfatamtee jirti gaa namni waan akkanaa kana nurra dhufa jedhee hin yaadne beeyte. hin yaadne. Yaa tole Akkasitti gaaffii qabdaa moo? amma gaafiin hin qabu amma biyyi tun akkana rabshaan tunis eegalte taakka amma namaas bakka nama kanaas amantiin qaban kaanis babaasu jirani beektaa baqataa kana fa'aa duraanuu irra hedduu amma carraa asirraa amma Uummata hindii fa'aa hedduu baasu jiran jechuudhaan dhaga'e. hedduu baasu jiran kaayidii qabu haa waraqaa ittiin jiraatu qabu meeqa baasanii nu biraa nama Akkasii meeqa baasaa jiran harkaa cicciraa nama meeqa baasaa jiran warra dalaguma dalagu tanaa agriimantii hin qabnes ni baasan kanuma karaa irratti argan kanaas hedduu ofan nama biyyatti hedduu deebisu jiran hattaa shifeera taaksii illee qabanii biyyatti deebisu jiran. waaw maali wanni deebisaniif silaa? Hin beekne wallaahi namni ni sizaa baaletti deemaa jira. Populeshiniin uummatarra bakka baay'ina namni seenuu kun heddummaate. Okay. Kuna akka malee rakkisaadha. Amma dura ani January keessa gartee asirratti dubbadheetiin ture. Yeroo Donald Trump toora gartee immigireeshinii Ameerikaa kana jijjiiruudhaaf deemu sanitti dubbiin akkanaa tuni biyyootan isin keessa jirtan hunda isinit dhufuu teessii firraa eeggachuu qabdanii qaceloo dhaga'uu qabdanii jeetitiin dubbachaa ture. Irreedduun obboleeyyan keenyaa gartee waan itti himaa ture san laaftuun laalaa ture yeroo sanitti. Maaliif yeroo hedduu gartee Ameerikaan akka dura deeminsaatti waa gooti. Biyyootan hundinuu gartee Ameerikaa wajjin wal faana deemaniituma boodarra waan Ameerikaan gootu kana numa godhan. Amma guyyaa irraan tanaa biyya Ingiliz keessatti hiriirri guddaan gartee ka'ee akkasitti deemaa ture kan yoo xiqqaatte namni gartee 300,000 irra ilaan kan namni miiliyoona 1 irra mul'ate ja'anii kaawwateessan kuni hiriira balaaleffannaa warra baqatuuti warra takkaa'u gartee baqattootaati. So wanni kun gartee amma Jamaal tana dhibde ani amma wanni kun qilleensaaf irraa qabaa maarree raadara hajuu kuni maaliif sila osoo magaalaa tanan seenne maaliif ta'a amma guyyaa Iraan dhoytu sanii misaa'ila hedduu kasamii irratti deebisanii argina amma nuti asuma keessa akkana dhaabbannee osuma garuu ichirra wal deebisa. Dhuga. Wanni kun amma ni kespektii osoo hin eeggamne yoo seene rakkoo manurra fidaa jechuudha akkuma dheengaddaa kana bu'ee. Akkasuma numa godha. Garuu gartee rakkoon haa gartee amma warri Israa'el godhe kuni warri Qatar kuni gartee Ameerikaatutu nurraa eegaa ja'aniiti Ameerikaa abdatanii turan. Waan gartee karaa hunda. If dandeeysan qabanii jechuudha. If dandeeysan qaban lakkee. Silaa if dandeeysa qabaatanii waraana isaaniitu gartee za'a 24 samii tana eegaa bula beeytee raadaara sistama gartee raadaara jaaliin kanaan namni kun gartee itti wal jijjiirameeti jala taa'ee akkasitti gartee halkan guutuu eegaa bula halkaniif guyyaa jechuudha. Akkasitti gartee waan itti dhufu halaala laalanii ni beekan. Amma fakkeenyaaf lola guyyaa 12 san keessatti yeroo hedduu gaagguun lola guyyaa 12 irraa haasoo ni yaadattaami. Lola guyyaa 12 keessatti hogguu gartee misaa'elli kuni samii irraa bakka jiru irraa ka'ee samii keessa seenee gartee kiiloomeetira 300 ol fagoo jiru warri Iraan arkan. Odoo kanaaf dhufee biyya isaanii dhoowuudhaaf hin deemne kiiloomeetira 300 fa'aa kiiloomeetira 800 fa'aa fagoo hogguu inni jiru gartee arkan. Hogguusan waan danda'an gartee namaas haa taatu waan takkas haa taatu naannoo san waan jiru hamma danda'anitti gartee namaanis baafadhaa namaanis deemaa bakka san irraa faayanii gartee akkasitti ibsa walii kannaati lubbuu namaa gartee baasaa turan.
Warri Qatar kun silaa isaanis gartee akkasitti warra hojjettoota jala taa'ee raadaara kana laalu silaa qabaatanii arkuu numa danda'an ture. Yoo dhaabullee hin dandeenye arkuu immoo numa danda'an ture. Tuuleetii jee bara gizaanoo himtan amma No mucaan biyya tokko isaan bare kaduulee eega ogguu dho'uudhaaf deemanii itti himanii jechuu isaaniiti bar. hamma kaduulee horra guddaati amma mucaan kaduulee kasaanii mucaa warra guddaati bar tokko kaduulee amma Qatariin. Oo tokko kadu'e warra mootummaati. Nama warra jabaati as keessatti royal family Security isaan security jaaniitti dubbachaa jiranii waleen warra intelligensiitiin isaa. nama warra jabaati jechuun amma warra mootii jira namni kun leevila adda addaa qaba beektaa as keessatti isaanii Akkasiyaa. hedduu mararaman irra salaatee'u imaama guddaa biyya kanaati wanta bulchaa biyya kanaa guddichaami. Isaa tura salaateyaa. Akkasii amma nutummaanu amma biitti tun jamaalii tokkoffaa as keessa jiraattu wanni itti rakkoo ta'e amma wanni lammummaa asii kana harkachuu hin dandeessu ji. Haga feete yoo dalagatteewu lammummaa asii dalagachuu harkachuu hin dandeessu ati lammuma biyya teetii sanii yoo rakkoon takka dhufte lammii biyya feetee takka firraa baafti dogongoraan beektaa amma anas dhufuun keenyaa silaa haruma biyya biraa mokorrejee bakka sheenuu takka nattaati. Amma asirraa karaa Ameerikaa yookaan Kaanaadaa yookaan karaa biroo akkamitti mokko deemuu dandeenya carraan hin jiru karaa maallaqaanis ta'e akkuma barbaadettu. Gaaffii gaariidha haaftee gaaffii tana viidiyoolee adda addaa agartee irraa hojjedheetiin jira. Gaammoo muraasni numaan dhagee likkitti diiteela Yeroo viidiyoolee san laale dura dursa yoo viidiyoolee san laale yoo achirratti gartee wanni si dhibe yoo jiraatte gaaffii gama duubaatiin na gaafadhu. Akkasi. Viidiyoo TikTok irratti argee TikTok irra kaniin arge suni appilaayi gootee deemtu hajjatte tokkoon arge appilaayi godhanii linkiidhaan akkasitti mokortu. Viidiyoo hedduu jira kan inni irraa hojjedhe akkasiin laale amma gartee namaas hin qabu namni biraas si duuba jira yeroo dheertuu gartee hojii haasofne na wajjini. Rakkoon qabu yuutuuba irra gadhiistee misan. Lakki asumarratti maxxansee jira akkaawuntuma tana keessa yoo deemte ni garte bika gartee ispoonsera yuutuub ilaali. Ayyee jiraadhu. Rakkoon baay'ee galatoomaa. Walloo jirtaa? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta Jamaal? Nagayaami? Fayyada. Jirra kun akkam jirtaati? Bareeda. Gaaffiin kiyyaane fakkeenya warra Arabootaa kun qophiirra jiranii jette Israa'el Gireet Rashiidaa galmaan ga'uuf isaan loluuf qophiirra jiranii jette. Dhugaa. Soo warra Ameerikaa kanarraa abdii qaban moonurraa dhaabatanii akka kamitti tilleen qophaa'anii deebiilleen kennine moo dhiisumaaf yaallafichu. Mee gaaffii tana naa ibsi. Soo lafa kana silaa humna ofiitiin Israa'el irraa kutuu hin dandeenye Ameerikaa yoo akka polotikatti dhaabullee irraa hin dandeenye lafichuma dhiisanii maqachuuf ammoo bakki Israa'el barbaaddu irraa wajjuma ganaa loluu ta'an. Biyyoonni Arabaa kuni dhugatti gartee humna qabaatanii takkaa'uu dandeettii qabaatanii yeroon isaan Israa'el wajjin wal loluudhaaf ta'an jirtu natti fakkaattu keessaafuu yeroo ammaan tanaatti Israa'el gartee ammaan tana nuti wanni hundinuu nu mijjooytee jirti lafa tanaas yeroo tanatti gartee saamuu qabna waan barbaannu hunda ammaan tana galmaan gaahachuu qabnaa jedhaniiti hojjechaa jiran. Kan ammaasis ifatti dubbatanii jiran. Sababni gartee lola Iraanii wajjin itti banan guddoon takka humnoota adda addaa warreen gartee Iraan gargaaraa jiru takka Iraan gargaaruu danda'u. Firraa dhoorkinee jirra. Amma kanuu hafe Iraan tana yeroo gabaabduu keessatti kuffisuu qabnaa jedhaniiti lola Iraan irratti bananii turan. Saniifuu
Ameerikaan gireetara kanarratti ni deeggarti Israa'eliin. Ameerikaan gireetara Israa'el deemaa jirtu kanarratti ni deeggarti Israa'el. Ameerikaan ammaa gaaffii qabdi jetteeti. So warra raboota akkamitti ilaalan sila lafichuma duraa maqachuuf immoo fakkeenya warri waraana Ameerikaas kee jiru maallaqa kennu isaanii Suudiin of keessaa qabdi, Qatar ni qabdi, Bahareen illee ni qabdi, Iraaq, Suuriyaa hunda keessa jira waraanni Ameerikaa. Warri gartee biyyoottan Arabaa kanarratti wanni isaan godhuu danda'an takka illee hin jirtu. Ameerikaanis waanuma Israa'el barbaaddu gargaarti. Akka gartee amma lola deemaa jiru kanatti. So fakkeenya US United Arab Emirates yeroo madiyan gaddaa kan ibsa baaftee Israa'el West Baankii humnaan to'atuun sarara diimaadhaa jette. United Arab Emirates United Arab Emirates akkas jeeme. United Arab Emirates sun ibsa baaftee Israa'el West Baankii to'achuun sarara diimaadha jettee ibsa kennaa turte. Akkas jettee ibsa baasaa turte dhugaa keeti. Ibsa sanillee harkeetiin ture. Garuu immoo torbaan lama dura meeshaalee waraanaa gartee xayyaarota sadiin walii qabdee ta'e ergaa fi turte United Arab Emirates. Israel. No, Israeliif. Dhiuma tan. So kamitti godhuu barbaadan isaan gireetara kanaas yoo ishiin hojiirra hojjete durumaa maqatu yaa immoo sodaa akkamitti irraa qaba warra raboota hukummoo eenyu abdattu. Dhugatti gartee Israel sodaata akka illee hin qabdu. Israel ni fudhatti waan barbaaddu. Isaan gartee yoo dhugatti qindaawanii karaa gartee humnaatiin yoo dura dhaabbatan qofa Israel gartee lafa tana fudhachuurraa if duuba deebiti. Garuu immoo akka hojjechaa jiranitti Israel if duuba deebi'uudhaaf illee fadhiis hin qabdu hojjechaatis hin jirtu. Turkiin akkamitti ilaalti? Turkiin fakkeenyaaf Somofaa kaleessa baasaa turaniin eenyu gurbaa Israa'el kan humnatti Israa'el saniif maddaadataa ture waan ati gaazaa goote san si kaffalchiisuu teenya siif biyya teetillee seenaa goona jedhanii. Walloo dhiyoo tana ati nan dhageeffanneen isaa yeroo hedduu ogguun haasawaa jiru waan Tarkiitii fi waan Midilistii kana guutumatti. Tanaaf Tarkiin mataan isiituu Israa'eluma hojii hojjechaa jirti. Tana shakkiin godhin. So Israa'el Turkii dha'uudhaaf qophiin jirtu. Israa'el Turkiin dha'uudhaaf qophii irra hin jirtu jechuu isaanii wal No, ni jirti malee ni jirti. Israa'el dha'uu barbaaddi Tarkiidhaas. Israa'el warrummaan isiin biyyoottan isiin dha'uu barbaaddu kuni biyyuma Israa'el dhagee Israa'el hojjechaa jiru. Amma Qatar waan Israa'el barbaadde gooteeti hojjechaa jirti waan fedhinnaa isiitiin gootee miti. Amma warri Hamaas Qatar keessa jiraachuun Israa'eliitu kana godhaadhaa jedhanii Qatar gaafate. Akka warri Hamaas achi qubatu. Akka warri Hamaas achi qubatu Israa'eliitu godhee Israa'elii gaafatee Israa'el Hamaas balleessuu barbaaddii mi akka isaan qubatanii bakka tolfatan maa barbaadde? Yoo gartee warra gartee Gaazaa keessa jiruu fi bakka waraanni Hamaas jiru, Hamaas tuni gartee waraanaa fi warra poolitikaadhaa adda addatti qaban. Warri waraanaa Gaazaa keessa jiran. Balleessuun barbaaddu. Israa'el warra poolitikaa kana balleessuun barbaaddu. Lakki duraan gartee warra poolitikaa kanaa wajjin bakka gartee itti marii goonu qabaachuu qabnaa jetteeti Israa'el Qatar gaafatte akka gartee jara kana oofisa isaanii achi banatan oofisaa fi mana jireenyaatiif kana hunda achitti akka godhatan gaafattee turte. So sababa saniin gartee isaan achitti godhatanii jiranii jechuu beete. Garuu ammoo ammaan tan ammoo Israa'el gartee jara kana bakka sanirraa yaasaadhaa jechuun jirti jechuu.
Qataariin. Amma maaltu taamee jibbite Israa'el akka jarri sun ba'achiin. Wanni jibbitu guddoon isiidha. Israa'el guutumaa guututti isaan kana fixuu barbaaddi gabaabinatti. Warra Hamaas. Eh, Mariin dhiyen gadda gaatii kan marii irratti warri Hamaas taa'anii rukutaman marii nageenya lola dhaabuu nageenya buusuu jedhanii Ameerikaan mari'attee dhiyeessite wal mari'addaa jedhanii. eh, Mariin sun akkuma warri Hamaas walitti qabamuuf immoo. mariin san soba akkuma jarri walitti qabamuufi qofa waan godhame malee lola dhaabuudhaa fi takkaa'u gartee warreen booji'amtoota Israa'el gadhiisisuudhaaf miti. Akkas. Booji'am Israa'el gaama booji'amtoota hedduu Hamaas harkaan qabdu Hamaas uummata xiqqoo harkaa qaban nama 10 taate shakke. Sanummaa okaa Israa'el ni barbaaddii mire. Akkasii bar. Nama 10 illee haa ta'u Israa'el jarreen san gartee takkaa'u faamiliin jara sanii akka deebi'anii mana isaanii galan barbaadanii mi. Amma fakkeenya warri Israa'eloota lola kalee godhaa turan baankii natti fakkaattee gara nama 80 harkaan qabaniitu mariira gashanii ofaa turan gara hidhatti hidhama guuran silaa nama qaban. Maaliif isaan hojjechuu eegalan yeroo kanatti biyyoonni hedduun fakkeenya biyya 180 fi meeqa kan sagalee akka Falastiinonni biyya taatuuf kennan. Maaliif iddoo kanatti Israa'el soo warri Ameerikaa waan san hin barbaadu moo maaliif Israa'el yeroo kanatti lola hammeessuu barbaadde fakkeenya lolli dhiyaatan akkaan hammaataa dhufe. Oh, Israa'el. Oh, okay. Israa'el. Laala walloo keenya Israa'el wanni isiin barbaaddu guutumaa guututti waanuma Falastiin ta'e tana guututti dhuunfachuu barbaaddi. Okay. Dhuunfannaa waraqaa Israa'eloota kennitee Israa'el gochuu moo nama balleessu achuma keessaa baasuudha lafuma sanarraa. Eenyu? Israa'el. Fakkeenya warra Yerusaalem keessa ture warra Falastiin san kan Yerusaalem keessa as duratti ture. No, irraan fudhu Jerusalem dubbiin Jerusalem dabartee jirti san firraa dhiisi. Israa'el Jerusalem guutuutti dhuunfattee jirti. Wanni amma Israa'el irraa haasawaa jirtu. Keessatti kan nama achirra ture isa waraqaa Israa'el kennaniif. Yerusaalemtu dhuunfachuu san keessatti warra achirra ture warra Falastiinota waraqaa Israa'eloota kennaniif Israa'el taasisan. Cinaa hundaa miti. Hundaa miti. Warra gartee gaafa duraanii fakkeenyaaf warra gartee amata 15-20 dura Jerusalem keessa ture kan gartee fudhatan. Yeroo sana warra fudhatan yeroo sana warra sana ittuma dhiisan. Ammallee yerri san hacuuccaan adda addaa irrumatti hojjetama. Warri immoo ammaan tanaa yoo achi keessaa baasaati jiran. Akkasitti lafa babal'ifachaa jiranii jechuudha. Horii isaaniitis irraa saamaa manneen isaanii irraa fudhachaa. Soo Ameerikaanonni gaatiin warra mirga dhala namaa eegu jenna waan kana irratti dantaa irraa hin qaban. Fakkeenya biyya hunda keessatti hiriira gaggeeffama Ameerikaa dabalatee Israa'el dabalatee biyyootuma kanneen. Dhugaa. Ameerikaan. Israa'el irra waan kana irratti morman hin jiru. Hin jiru hin jiru. Isaan ofuma wal gargaaranii fixuu barbaadan. Akkasi yaa. Warri Araboota waan kanarraa ni beekummoo biyya kama dhiisan jechuudha. Warri Araboota waan kanarraa beekan biyya kama dhiisanii. Gaafii bareedduu qabda. Warri Araboota hanqa gartee ammaan tana irraa haasawaa jirru kana warri Araboota gartee wanni isaan godhuu danda'an hanquma kana. Jechuun bar mootummaan Suudii lafti Gaazaa sun lafa isaaniiti. Humni tokkollee to'atee lafa sana irraa fudhachuu hin danda'u jedhu mootummaan Suudii walgahii irratti. Dhimma tana dubbate. Amata lameen kana eessa ture noo? Amarrii baaqaanii. Lolli kun amata lamaaf deemu jira. Biyyoota hedduudhaa turte Israa'el. Amma dhiya tana keessa Israa'el. Dura tarkaanfii fudhachuuf kaanillee lolaaf itti qophaa'aa jirti warroota akka
Egaa garuu amata lameen dabre kana keessa Israa'el Gaazaa tanarratti lola ofaa jirtiimi. Wayi waan haaree Ofaa hojjette. jirti. Amata lameen dabre kana rafuu turan Israa'el isaan. gaatee amma amata lameen san Mm. Amata lameen san lolaa turte amma gaatii fakkeenya waraqaa wayii tokko barreessaniiti gartee kaartaa Gaazaa haga to'attee Israa'el akka qabdu waliin uummata irratti gadi facaasanii agarsiisanii kaartaa wanni achirra barreeffame sun akka isin finnat akka bahaa gara Gaazaa keessaa baqaddaa osoo isin hin finne jedhaniin. Jaaniin yaa ifatti jaaniin torban uummarra Ifatti dabarre jedhan kanaa jaanii jiraniin. torban kana keessa waraqaalee barreessanii Waraqaa hunda erganii waraqaa hunda samiirraatti facaasanii dafaa baafadhaa jedhanii yoo xiqqaate nama miileenaa fi miileena irraa ilaan qaba miileenaa fi cinaatu Gaazaa keessatti hafee jira. Uummata san hundaanuu Gaazaa keessaa bahanii jechuu jiraniin. Warri gartee yeroo Israa'el lola eegaltu nama 40 immoo kana kayyattu kan warri Israa'el qabee deemuun san warra West Baankii keessa jiru beekne. Uummata West Baankiidhaati. So West Baankii san keessatti Israa'el waliigalteen hin turre waliigaltee Ibraahim ka jedhan kan Israa'el lafa san akka babal'ifachuu hin qabne jedhan. san bar sobaa bar. Ibrahim Accordiin sobaa bar. Akka maasee kaleessuma kana Kaayiroo irratti illee haleellaa raawwachuuf Israa'el qophootte jedhanii warri Kaayirootti illee ibsa baasaa turte warri Masriitti illee. Dubbachaa turanii? Rukutuu waan deemtuuf hunduu qabdu. Dubbachaa turan kan isaan nu rukutuu argarre ofirraa dhaabne Israa'el nu rukutuuf qophiirra jirti jedhanii ibsi mootummaan sun. Akkasiimi ani immoo galgala kana reefu durarrattuu barsanii ni eegale odumaa ho'i. Achirratti nagarre garuu immoo isaanillee akkas yaanii yoo dubbatan gaariidha. Israa'el gartee isaanis Tarkiidhaas dha'uu barbaaddi gabaabinatti. Biyyoota Arabaa keessaa gaa namni amma dandeettii meeshaa waraanaadhaa qabu. Isma Masri magaa warri duratti argamu warra Masrii kana. No lakki Marsiin dila san meeshaan qabdu. Masriin wanni qabdu Masriin wanni qabdu biyyootan Arabaa keessaa afaan. Afaaniin iyyuu malee waraanni isaaniitis dila san sodaachisaadhaa miti. Waraanni isaanii waraana Yaman firaan dhorku baleessoo. Warra huusii kana gartee hin tuffatin. Warri hutiidhaa kun gaama warra Iraan hin deeggaramu jedhanii maayyuu dhiyeemu tanaa diroonii wayii oomishanii karaa Israa'el kana ergan soddoma. No. Ijjiptii dhugaa isinitti fakkaata. Ijjiptiin wanni isin qabdu afaanii lallabuu namatti iyyuu ni jiraa miti. Jecha tokko gartee namaa jechuun sanuma malee. Dubbiyyoo jabaattitti hiyyanan gaalola kana jaalataniiti amma Israa'el hundatti dhiibaa jirti biyyoota musliimaa kanarratti jiddugala keessatti humni waraanaa Israa'el jabaa akka ta'u akkasuma Israa'el jiddugala keessatti akka dura buutee taatee diimtutti warra islaamaa. Maaliif karaa fagoo deemna? Ijjipti barre ifiisiitiifuu lafa dheertuu lafa babal'oo Israa'eliif kannitee jirti. Ilaarraan tanaa deeffachuu hin dandeenye. Takkasani lamada karaa gartee karaa saayinaay gama gubbaadhaatu ilaamaan tana Israa'el harkaa qaba. Daangaa Gaazaa sanirra bara waraana Israa'eltu jiraatan harkaa qaban. Eeguma lolli Israa'elii fi Falastiin jidduutti eegalame kanaahu Israa'el hoggu lama akkana bara Ijipti dhooytee jirti. Xayyaaronni waraanni Israa'el Ijipti dhooyee ture bara. Uummata akka illee godhan. Uummanni Arabaa kun Israa'el irraa sodaa qaba moo Ameerikaadha? Ameerikaa sodaachaa jira moo Israa'el? Barri kun amma fakkeenyaaf lolli gaafa baname naanni dabalataa Suuriyaa, Iraaq, Joordaan, Masrii, Saa'udii aga ku'itti dhaqa Gireetar Israa'el. Biyyoonni kun hundi gamtaa yoo Israa'elitti kan lafumaan itti deeman taa'e aga fedha yoo Israa'el gubbaarraa barbadeessu to'atuu hin danda'anii lafa san. Hin danda'an. Waan akkanaa kana gartee qophaa'uu qabda yeroodhaan ammaan tan akkanuma lafaa haatee irraa dhorkuu hin dandeessu. If dura itti qophaa'uu barbaachisa.
akkasitti hubadhu walloo keenya galatoomi jiraadhu. Carraa itti aantutti dabarraa. Oduun isinii himuu barbaadu tan gartee World Cup amata dhufuu. World Cup amata dhufuu Ameerikaatti akka ta'uu deemu hundi keessanuu akka hubattaniittiin beekaa. World Cup kuni Juun 10 ilaa hanga Juulaay 19tti isteetota Ameerikaa 10 keessatti akkasumas Meksikoodhaa fi Kanadaatti illee ni tahaa jaaniiti odeessaa jiranii. Kanarratti guyyaa haleedhaa tikeenni yeroo duraatiif gurguramuudhaaf magaalaa irratti bahee ture. Tikeeta kana guyyaa duraa irratti yoo xiqqaatte nama miiliyoona 1.5 oliitu tikeeta kana bitatee jetteeti fiifaan ibsa baaftee jirti. In 24 hours yoo xiqqaatte gartee sa'aa 12 keessatti namni miiliyoona 1.5 tikeeta bitatanii jetteeti fiifaan yoo warreen kuni ammaasis ummata biyyootan 210 irraa dhufaniitu tikeetan kana bitatee jedhaniiti gaa ibsa baasanii. Akkumaan gartee amma dura isinii himaa ture keessaafuu namni maallaqa qabdan kan biyya Ameerikaa dhufuu barbaaddan carraa tikeetaa gartee World Cup kana takaa'utti World Cup kanatti dhimma baatanii Ameerikaa dhufuu ni dandeessanii jee irra deddeebi'ee isinii himaatiin ture. Karaa kanaan yeroo gartee viizaa fa'aa argattanii suduudhaan Ameerikaa dhufuu ni dandeessanii. Kanarratti tikeeta kubbaadhaatis akkasumas hooteelaas gartee bakka teessan fa'aa yoo gartee bitachuu dandeessan yoo hin dandeenye immoo Ameerikaa keessaa saayiba qabna saayiba keenya bira teenyaa jettanii gartee yoo itti himatan taate jarri viizaa isiniif kannaa jeetiin amma dura isinii himaa ture. Carraan ammallee banaadha. Irra hedduun keessan itti fayyadamuu ni dandeessan yoo gartee kan kafalli isaa kafaluu dandeessan. Kafalliin isaa tikeeta xayyaaraa ifii keessaniif bitachuu gatii viizaadhaa kafalachuu akkasumas tikeeta kubbaatti ilaaltanis bitachuudha. Waan biraa immoo hedduu gartee wanni isaan irra deddeebanii isin gaafatan takka illee nu hin jirtu. Carraa kana yoo dandeessan itti fayyadamaadha jechuudhaafin irra deebi'ee isin yaadachiisaa jiraan isiniin jaa. Obboleeyyan keenya galatoomaa hundi keessanuu har'aaf gartee marii bareedduu goonee galgala kana dheereessine dhugatti dila kana gallee niin ture jee yaanne garuu boruus yoo rabbi jee yoon yeroo harkadhee ganama gartee walitti deebinee oduu teenya irra deebinee oduulee adda addaatii fi waan haaree jiru isiniifin hima. Akkumaan gartee durarratti isiniin jee obboleessa keenya kareefuun tana haasawaa jiru walloo dhageessanii jirtanii waan hin durarratti isin himaa ture. Izraa'el Tarkiidhaa fi Ijipti akka dha'uu barbaaddu. Reefuu isin himaatiin ture. Inumaatu gartee akka inni jedhutti Ijipti keessatti Izraa'el nu dha'uun ooltuu jedhanii warrummaan biyyaatu ifii isaaniitiifuu gartee ifatti akka dubbachaa jiran isin himee jira. Waan kanarratti gartee biyyootan Arabaa keessa warri jirtan hundi keessanuu takka nama gartee biyya Arabaa jiru warri beeytanis informeeshinoota gartee asirratti isin himu kana itti erga haa dhageenii haa quba qabaatanii namni keenya gartee bakka jirutti odoo informeeshina gahaa hin qabaanne akka hin dhumne. Maaliif obboleessa keenya kareefuun tana Qatar irraa seenee hojii haasawaa ture san akka inni jeetti dhageessanii jirtan. Bikki gartee dheengadda dhoomte tuni magaalaa walakkaadhaa isaanirraa fagoodhaa miti. Saniifuu biyyootan miirilistii biyyootan Arabaa namni keenya hedduu keessa jira. Informeeshina qabaachuu qabdan waan isin himu gartee qalbiin dhageeffadhaa.
ammaasis waliifillee dabarsaadhaanis ninjaa hundi keessanuu galatoomaa boru walitti deebina ammaaf nageen jiraadhaa.